kabajamtoota daawwattoota keenya TV Harar sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin bira ga'u sagantaa marii keenya guyyaa har'aati. Sagantaa keenya marii har'aatiin rogeeyyii miidiyaa yookaan aktivistoota keessaa gara afran qalloo kanatti bal'inaan beekaman keessaa gara naannaa hundaneetti bal'inaan beekaman qabannee dhiyaanneeti kan jirru. Hanga maayittiin wajjiniin akka turtan kabajaan kan isin affeeru jechuudha. Rogeeyyiin yookaan rogeeyyiin miidiyaa keenyarraa jalqaba kan of beeksisan ta'a isinirraa eegallume. Galatooma maqaan kiyya Bahar Abdiiti. Asuma jiraata magaalaa Harar kana. Tole. Akkasumatti anis Asif Kadir Ranjaani jiraata magaalaa Harari. Anis Bilkeessaa Ahmad Nanjaani jiraata magaalaa Harari. Egaa akkuma beekamu haalli amma biyya keessa jiru akkuma isin daawwattoonni hedduun quba qabdanitti jechuudha. Keessaa walitti bu'iinsa kaka'uuf carraaqqii guddaan taasifamaati kan jiru jechuudha. Keessaa magaalaa guddittii Oromiyaa kan taate akkasumas magaalaa guddittii Itoophiyaa fi magaalaa guddittii Afrikaa kan taate giddugala godhachuudhaan sochiiwwan tokko tokko mul'achaati kan isaan jiran jechuudha. Mee isin akka qeeqa keessaniitti maaliif Finfinnee irratti waan kana yaalu jiranii? Wanti kun yeroo ammaa kana ka'uun maaliif isinitti fakkaata? Galatooma wanti kun akka waliigalaatti ka'umsi isaa sababoota akka ka'umsaatti itti fayyadamee jira. Dura sababa isaatirraa yookaan gaariidha na fakkaateeti. Keessattuu dhufaatii yookaan sirna simannaa abaaboo jaallee Daawud Ibsaatiin hoogganamu simachuudhaaf qophiilee adda addaatiin taasifamaa ture. Qophiilee kanarratti namoonni naannoo Oromiyaa irraa sirna simannaa kanarratti argamuudhaaf garas deemaa turanii namoota kana sirna kana gufachiisuudhaaf jalqaba irratti kanaa wajjin wal qabatee warri jibbiinsa kana jibbiinsa duraanii qaban kaayyoo isaanii san dhoksaa galmaan gahuudhaaf wanta kana gufachiisuudhaaf kan akka ka'umsaatti godhatanii jechuudha. Humnoonni kun yoo laallu humnoota garaagaraatiitu as keessatti argama. Humnoonni garaagaraa kana jennu keessattuu humna lama gurguddoodha ifa baatee mul'achuu jirtu. Humni takka humna ammaan dura aangoo siyaasaatiin moohaman. Humni aangoo siyaasaatiin moohamee dirree siyaasaati irratti injifatame haareetti sababa adda addaatiin maallaqa facaasuudhaan namoota maallaqaan bituudhaan hokkara maqaa sabaatiin maqaa amantaatiin iddoo adda addaatti kaasuudhaaf yaalii adda addaa godhee aangoo isaa harkaa beesan deeffachuudhaaf yaalii yeroo adda addaatti kan inni taasisaa jirudha. Yaaliin kun akkuma beekamu amma durallee yeroo adda addaa godhamaa ture. Keessattuu gara bahaa kanatti yaalamaa ture naannoo Somaaliyaa kanatti humni waan san godhaa ture humna aangoo siyaasaatiin injifatame. Humni sanis ammaas iddoo sanittis keessaa mul'achaa jira. Humni kun akkuma jirutti humni lamadaa humna sirna amma jiru kana hin feene warra sirna federaalizimiidhaa kana hin fudhannu jiru warra fedhinnaa ofii humnaan uummata irratti fe'uudhaaf humnaan akkaanan jee malee akka biraa isiniif hin ta'u keessattuu baandiraalleen ta'ina isinii fileetu ta'a warra jiru humni tokko humna sirna durii sirna fuudaalaa san qabattee deemtu humni lamadaadhaa jechuudha. Mee gara obbo Haasifitti oguun dhufu wanti kun amma ka'uun isaa maaliif isinitti fakkaata jechuun yookaan kana dura maaliif hin taane yookaan gara fuulduraatti maaliif hin taane isinitti fakkaata? Sirrii waan gaariidha. Wanni kun amma maaliif ka'e jennee yoo ilaalle wantoota adda addaati sababoota adda addaa kaasuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf gaafii yeroo dheeraa kan uummanni Oromoo magaalaa Finfinneetti irra qabu jira. Yeroo dheeraa gaafii eenyummaa abbummaa gartee magaalaa Finfinnee kan jiru kanaa fi akkasuma wal qabatee afaan hojiitii fi waa hundaan wal qabatee gaafiilee deemaa jirtu jira. Namoonni kun suduudaan waan kana mormii dadhabbii irraa amma sababa barbaadanii waan kana adeemsa isaaniitirraa wanni nama agarsiisu yeroo kanaan dura yeroo kaantibaan amma jiru Taakkalee Uumaa injiinar Taakkalee Uumaa yeroo muudamus mormii hangi tokko keessaan deemamaa ture.
maaliif namni Oromoo bakka biraatii dhufee godhamaa namni Finfinneerraa namni biraa ta'uu qaba waan jiru. Dheengadda hiriira irratti sonni calaqqisamaa ture sanuma. Taakkaleen bu'uu qaba maal waan jiru akka wanni isaan dhiyeessaa jiran. Kanaafuu wanni isaanii guddoon keessattuu mormii falmii Finfinnee kanarra qabanii jira isaan gaafii uummata Oromoo san maastar pilaaniin hojiirra ooluu qaba waan jiru hunda dheengadda kan hiriira kaasaa turan. Kun ifaa fi ifatti eenyu waan kana oofaa jiran akkuma obboleessi qeerree fuqaase qaama lamaa jira. Qaama beekamu tokko kan jijjiirama kana fudhachuu didee mormaa jiru jira. Qaamni biraa qaamni duraanis alaas turee fi biyya keessa jiru kan ammoo walitti dhufe warra gartee sirna miniliksan jaalatu jira. Tokkummaa biyya takkitti afaan takkitti baandiraa takkitti warra jiru. Namoota kanaa walitti qindoomee wanni guddoon isaan irratti xiyyeeffatan mormii magaalaa Finfinneetii fi sodaa qeerroo irraa qaban. Waan qeerroon biyya tana irratti hojjetee jijjiirama qeerroon biyya tana irratti hojjetame waan beekamu maqaa qeerroo xireessuuf Finfinnee irra wanni gartee yeroo ammaa kana xiyyeeffameef falmii Oromoon gaafii mirgaa san gufachiisuuf akka yaada fayyaatti. Mee gara obbo Milkeessaatti hogguun dhufu keessaa'uu hiriirri godhameeti kan jiru jechuudha. Namoota muraasaan magaalaa Finfinnee keessatti hiriira kanarratti egaa qabxiiwwan qabatanii ba'an isinis quba qabdanii keessaa'uu jibbiinsa sabaa irratti xiyyeeffate arrabsoo fi kan of keessaa qabu keessaa'uu balaaleffannaa qeerrootii fi hayyoota Oromoo namoota jajjabaa Oromoo namoota kiyya jedhee adda fuulduratti qabatu irrattis duula maqaa balleessuu waan of keessaa qabudha. Wanti kun maaliif isinitti fakkaata? Gaariidha. Akkuma beekamutti biyyi teenya jijjiirama ajaa'ibaa keessa seenteeti jirti. Keessumattuu ji'oota 5-6 dabran kana keessatti asirratti waa lama laaluun barbaachisaadha. Keessumattuu humniti amma reefu jedhamtuun akkuma jiru ta'ee haalli siyaasaa keessoo biyyaa jiruu fi haalli siyaasaa ala jiru maali hajamu yoo sirrii ilaalame gaariidha. Mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kun jijjiirama guddaa fideeti jira biyya keessattis jechuudha. Biyya alattis akkasumatti injifannoo garaagaraa galmeessaati jira roga dippiloomaasiitiin jechuudha. Kanaafuu maali mootummaa kana hudduuba deebisuudhaaf mootummaa amma jijjiirama ajaa'ibaa fidaa jiru kana hudduuba deebi'ee sirnoota amma dura uummata itti gabroomsaa turan sun sabachiisuudhaaf. Kanaafuu tanaa wajjin wal qabatee maalii fi naannoo Finfinneetti haalli hundaa jedhamu yoo halaallu taate Finfinneen jiddugala siyaasaatii fi jiddugala embaasiin adda addaatu achi keessa jira. Teessuma Afrikaatiis. Kanaafuu dhaabbilee addunyaa adda addaatu achi keessa jira. Fuudhanii Itoophiyaan rakkoo hamaa keessa jirti. Walitti bu'iinsaatu jira kan jedhu addunyaaf agarsiisuudhaaf kan barbaadan na fakkaata. Kanumaa wajjin wal qabatee yeroo hundaa akkuma reefu jaametti murni tokko waggaa dirree siyaasaatti mo'ame gara dirree jeequmsaa seenuun isaa hin oolamu. Tun amma waan fakkeenyaan qabatamaan agarree jirru jechuudha. Ammas namoota babbeekamoo akkanaa irratti xiyyeeffachuun isaanii maal nama agarsiisa? Ajandaan isaanii sabaan amantiin walii buusanii biyya tana Finfinnee qofa keessaa miti. Amma kibriinee achi qabsiifame. Kibriinee achi qabsiifame waa lama qaba. Takka Finfinnee keessa haala kana babal'isanii akka to'annaa mootummaa ala ta'u godhuudha. Lammaffaa Finfinnee qofa osoo hin ta'in iddoo sabaa fi sablammoonni walii qabamanitti iddoo amantiin adda addaa jirtutti waan kana babal'isuudhaaf. Kanaafuu namoota babbeekamoo akkanaa irratti xiyyeeffachuun isaanii namoota babbeekamoon kun tuttuqamanii jechuudha. Hordoftoota isaanii gama jeequmsaa kaasuuf yaadan na fakkaata. Mee gara duudhaa keenyatti yogguu deebinu egaa jaarradhaaf qofa osoo hin ta'in Oromoon hanga jiraachuu eegaletti saba kaanis jechuu dandeenya jechuudha. Wal keessa kan jiraatu osoo jennu Itoophiyaa keessa qofa osoo hin ta'in biyyuma kamiyyuu keessa saboonnii fi uummattoonni adda addaa wal keessa jiraatanii walirraa bitanii walirraa daldalatanii waliin oomishatanii walii faana jiraatu. Garuu dhaabbileen siyaasaa adda addaa dhimma dhuunfaa mataa isaaniitiif fayyadamoo ta'uudhaaf sabootaa fi sablammoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu jeequmsi akka uumamuuf yeroo adda addaa sochii ni taasisu jechuudha. Mee haalli duudhaa Oromoon qabu sabootaa fi sablammoota adda addaa wajjin jiraachuudhaaf kana dura maal fakkaata? Amma sanitti fufsiisuudhaaf maaltu ta'uu qaba waan jedhu irratti mee baara akkam jetta?
Akkuma beekamu sabni Oromoodhaa kun saba duudhaa bal'aa aadaa bareedaa qabu. Kana bira dabree saba sirna gadaa addunyaa tanaaf sirna dimokiraasiidhaa gumaache jechuu ni dandeenya. Sirni gadaa Oromoodhaa sirna irraan tana addunyaan tun ittiin boontu kan dimokiraasii jedhamu kun sirna ka'umsiisaa sirna gadaa kana. Sirni gadaa kun duudhaa keenya isa bal'aa fi isa guddaadha. Sirni gadaa kun akka Oromootti Oromoon ka bal'aa sirna aadaa bal'aa kana keessa bahaara aadaadhaa argamu kana keessa maaltu jira seete sirna guddifachaati jira. Oromoon nama biraa fuudhee guddifatee akka Oromoo ta'uu godha. Akka ilma isaa caalaa guddisa. Kun aadaa Oromoon qabdu. Oromoon sirna gadaa keessatti moggaasa qaba. Moggaasni nama moggaasee Oromoon nama biraatillee ta'ee moggaasee nama Oromoo ta'ee dhalatee kan moggaafame garaagarummaan qabu Oromoo biratti. Kun duudhaa keenya guddaadha. Oromoon ni hammata, nama hammata akka aadaa isaatti jechuudha. Aadaaleen keenya kan jennu kun akkanumatti aadaa jecha qofaan jiru miti. Aadaan guddifachaadha. Aadaan moggaasaa Oromoon qabdu kun waan lafarra mul'achuu jiru. Garaagarummaan keessattuu saba hawaasa lamaan hawaasni tokko hawaasa Oromoo keessa jiruu fi hawaasni Oromoo garaagarummaan qabaatu akka aadaa Oromoodhaattis jechuudha. Akka duudhaa Oromoodhaattis. Hawaasa kana qofa osoo hin ta'in Oromoon abbaa biyya tanaati. Abbaa biyya tanaa hagguu jennu hammatee amma haaluma teessuma lafa Oromiyaatti isa gulaatu saboonni hundi as keessa jiran. Kabiraatillee ammallee dhufaa jira. Maaliif dhufa? Hawaasni kun waan isa hammatuuf, aadaa bareedaa isa waan qabuuf, aadaa hammachuu isa waan qabuuf. Aadaan kun arrallee amma sirni gadaadhaa akkasumatti haftee hambaaleen sirna gadaa hedduu jira. Ammallee haaree sirni gadaa kun ol ka'ee miilaan dhaabbachuudhaaf sochiin adda addaa godhamaa jira. Aadaa kana lafa gajjabeessuu danda'uudha qabna nuti. Aadaa keenya guddifachaan san arrallee deebi'ee bakka dursanii leellisuu qaba. Moggaasni san deebi'ee bakka durii leellisuu qaba. Oromoon hammachuun san arrallee numa jirti ammallee san jabaannee itti fufuudha qabna. Yoo aadaa keenya san deebine aadaa keenya kan duraanii san jabeessine isa san qabannee deemne galmi nuti hin geenye sin jiraatu. Kanaafuu aadaa keenya san irratti yoo xiyyeeffatan akka hawaasaatti. Gahee maalii qaba kun keessaa haala amma jiru kana furuu irratti? Amma haala amma jiru furuu irratti keessattuu cuftii abbootiin gadaa gahee mataasii qabdi. Akka aadaatti aadaan keenya gahee mataa ofii qaba. Wantoota ammaan tana jiru kana abbootiin gadaa manguddoon teenya karaa abbootii amantaatis haa ta'u namootu roga jiruun hawaasa karaatti barsiisan. Keessattuu amma caasaan abbootii gadaa hanga gadiitti jiru kun hawaasa barsiisuu danda'uu qaba. Sirna ittiin bulmaata gadaatu jira. Sirni ittiin bulmaata gadaadhaa kun hawaasa keessa akka seenee hawaasa biraa calaqqisu. Hawaasni akka nageenya ofii kabaju. Oromoon nageenya namaa qofaa miti. Nageenya beelladaatillee lubbuu beelladaa bira dabree lubbuu muka bosonni illee seeraan akka aadaa Oromootti hin tuqamu nama dhiisi. Kanaaf aadaa kanaan ofitti hammachuudha qabna. Warra koo ammoo uumame kana aadaan keenya qofti furuudhaaf gahaadhaan jedhan akka nama tokkotti. Mee gara obbo Hasiifitti dabrinu kanarratti maali daatu sin? Kanarratti wanni ni ta'u waan bal'inaan ka'ee jira. Oromoon aadaa yookaan duudhaa addaa qaba. Amantaan haa ta'u, aadaan haa ta'u, waa tokkoon odoo waliin qoonne amantaa baay'inaan namni qabu Oromoo malee hin jiru. Oromoon amantaa baay'ee hammatee jira. Musliimaa, waaqeffataa, kiristaanaa, pirootestaantii amantaa adda addaa keessa kun hundinuu odoonii fi Oromoos ta'ee kan biraa amantaan odoon qoonne sabaan odoon qoonne namni namummaan nama hammatee deemuu jiraate dhugaa jechuudhaaf Oromoo malee hin jiru. Yeroo dabre keessa waggaa lamaan dabre kana keessatti agarree jira. Iddoo adda addaatti yeroo hawaasa Oromoo irra miidhaan adda addaa gahu Oromoon biluu ba'uun qabu uumaadhaan. Ijaab baajee nama namiidha jee wanni hin jiru. Amma wanni tokko wanni deemaa jiru wanni deemamaa jiru namoonni keenyaas wanni odoon hubannoo qabne haalli itti maqaa qeyroo fa'aa balleessaa jiru jira. Qeyroon akkana taatee qeyroon bakka 5 jirti qeyroon bakka 3 jirti maal waan jiru kun waan sobaati. Qeyroon takkaa fi takka
qeeroon tanuma biyya tana bilisoomsitee wanni goote akkumaanii fi namuu beekutti. Ammoo maqaa qeeroo kana keessatti fayyadamanii yeroo dabre kana keessatti namni qeeroon abbaan yoo beekame haala ture waan beeknuuf rakkoon irra waan geessuuf qeeroon oduu abbaan hin beekne kan hoogganamaa ture biyya sadarkaa biyya keessaatti. Waan san waan beekamuuf qaawwa sanii fayyadamanii duriyyee hanga tokko namni akkuma reefu jechaa jiru qarshiidhaan bitanii maqaa qeeroo balleessuudhaaf qeeroo nama kana godhaa kun iddoo tokko duriyyee gartee qarshiin bitamtee onnee jechuun malee qeeroon teenya ifaa fi ifatti sabaa fi sablammoota hundaaf dhaabbattee akkuma biyya kana keessa argaa jirrutti nama tokkorra miidhaa tokko odoo hin geessin jijjiirama arginu kana namni galmeesse qeeroon. Kun aadaa Oromooti irraa tokko safuu keenya irraa tokko. Saniifuu Oromoon guddaa isaa ni kabaja jaarsa abbaa gadaa jala deema abbaa amantaa jala deema sadeen kana haala namni ba'u hin jiru. Namni qaama sadeen kana haala ba'u hin jiru duudhaa Oromoo keessatti abbaa amantaa abbaa gadaatii fi manguddoo jira. Qeerroos dabalatee jiru. Qeerroos dabalatee isaan kun hundinuu jara sadeen kana haala namni ba'u hin jiru. Qeerroon abbaa gadaatiin hoogganamti abbaan amantaa tokko dhaabu jennaan qeerroon bakka san biran kottu. Saniifuu duudhaa bareedaa qabna akkuma beekamutti an duudhaa keenya kana cimsinee wantoota nurratti aggaamamaa jiru wantoota adda addaa jira wantoonni Finfinnee irratti kun akkuma reefu obboleessa kiyya kaase magaalota adda addaa iddoo sabaa fi sablammootiin keessa jiranii fi amantaan adda addaa jiru irratti yaaliin godhamaa turees itti fufaas wanni kun nuti kanaafuu dammaqinaan aadaa keenya san cimsinee waan kana gartee fashalsiisuu danda'uu qabna tajettuun qaba maaliif abbootii gadaa teenya dhaga'uu qabna abbootii amantaa dhageenye waan isaan nu jaaniin onni jechuu qabna nutis akka hayyootaattis ta'e akka gartee nama wanniitti iddoo hanqinni jirutti wanni itti yaadamaa jirus ni jira akkama naannoo teenyaatti gumii abbootii gadaatii fi qeerroofis hubannoo tokko leenjii kennuudhaaf maaliif sirni gadaa kun yeroo dheertuu gartee sirna gabroonfataa kanaan nu harkaa eega cabe waggaa 100 ol turee jira namni baay'een irraanfatee jira duudhaa bareeduu nuti qabnu san kanarratti hubannoo uumsuudhaaf hanga tokko propoozaala qopheessinee maal jennee abbootii gadaatii wajjin hubannoo uumuuf wanni itti deemaa jirrus ni jira. Saniifuu hawaasni keenya hundinuu wal caqasee wal hordofnee aadaa teenya qabnu san cimsinee wantoota olola diinni oofu kana fashalsiisuu danda'u qabnaa ta'etuun qaba. Mee gara obbo Milkeessatti yeroo deebi'u amma tarsimoon ittiin jeequmsaa kaasaa jiran inni biraa maali? Qeerroodhuma kana akka diinaatti akka ta'u miidiyaa adda addaatiin dabarsaati kan isaan jirani. Dhuguma qeerroon diinaa moo maaliif akkana godhu isinitti fakkaata? Gaariidha. Gaafii reefu haatirratti qo'aa dabaluun barbaada duudhaa wajjin wal qabatee duudhaan tun Oromoo ni beekamtiin duudhaa nama hammachuu duudhaa miidhamanii namni akka miidhamne godhuu kanarratti muuxannoo bal'ootu jira. Muuxannoo seenaa wajjin wal qabate jechuudha. Hummaali hiikaa inni kennuutu jira. Oromoo yeroo ammaan tanatti duudhaa akkanaa cimsee biqilchee daraarsee fuuldura tarkaanfachiisuun isaa mataasaa qofaa fi miti. Sabaa fi sablammoonni illee irratti akka laallatan godha. Oromoon ka'eefiif miidhamu nu akkana godha nu hammachuu jira kaja'u impaaktii ergaa guddaa waan dabarsuuf jecha wanti kun sirriitti Finfinneettis fi naannoo birattis hojiirra oolaa ture. Oromoon haala kana bal'inaan agarsiisaa ture. Fuulduraaf illee kun ciminaan itti fufuu qaba. Maaliif fakkiin isaa nu qofaaf osoo hin ta'in sabaa fi sablammoonni illee daandii kana hordofuu waan danda'aniif jecha yaada jiruun qaba. Kabiraa qeerroo wajjin wal qabatee takka beekuu qabnu jijjiiramni amma biyya teenya dhufe kun bu'aa qeerroo jechuun ni danda'ama gabaabumattuu. Kanaafuu maali deemee qaama jijjiirama kanaaf ka'umsa ta'e qaama jijjiirama kanaaf bu'uura ta'erra duuluun maal jechuudha hiikaa qaba. Jijjiirama amma eegalame kana awwaalu jechuudha mataa isaatti hiikaa biraan qabu. Maaliif amma dura reefu haaseetiin ture. Walitti gufatiinsi uumamaa jiru kun ha uummataa fi uummata idduutti uumamaa jiru miti. Ha saba dahoo godhate takkaa ha amantii dahoo godhate malee sabarraa kan maddee miti uummatarraa kan maddee miti amantirraas kan maddee miti. Gaambeellatti waan yaalameetu jira Beenishaangulitti waan yaalameetu jira Jijjigatti naannoo Somaaleetti waan yaalameetu ture. Kanaafuu amma naannoo Finfinnee kun itti fufa kutaasu ni ta'e jechuudha. Qaama jijjiirama kanaaf ka'umsa ta'e amma jarri farra jijjiiramaa ta'anii tarkaanfatan kun humniti jijjiiramaa kun fudhatama biyya alaatirraas keessaas dabalaa waan dhufeef jecha isaan kun osoo humna godhatanii sadarkaa itti duduba deebisuun hin danda'amne irra ga'uu yoo ga'an waan isaaniif rakkuuf jecha
infant change jedhamu kana jijjiirama daa'imaa kana hudduuba deebisuudha barbaadan. Waan ta'eef jecha qaama jijjiiramaaf ka'umsatee irratti duuluun qeerrootu akkana godhee jechuun mataa isaatti jechuudha. Jijjiiramuma dhufe kanaahu hudduuba deebisuudhaaf kan qiyyaafatee natti fakkaata. Kanaafuu qeerroon ammoo faallaa kanaati kan jiru. Qeerroon naamusaan beekama qabsoo waggaa 4 godhamte tana keessatti gahee olaanaa gumaachaa ture. Qeerroon sabaa fi sablammoota ammachaa ture. Qeerroon akka Afrikaattis fakkii ta'eeti humna qawween deemtu karaa nagayaatii fi karaa dimokiraatawaatiin kuffisanii jiran jechuudha. Kanaafuu kun olola dharaa ta'uu isaa beekamuu qaba ta'eettuun qaba. Mee akkuma beekamu kun miidiyaadhaan maal jedhuuni qeerroodhaani qeerroon simballeessuudhaaf deemaa simmiidhuudhaaf deemaa waan jedhu fa'aa akkan taanetti jechuudha miidiyaa kan tajaajilamaa jiran. Hawaasni oguu miidiyaa hordofu miidiyaan dirqamni isaa akkami egaa keessawuu obbo Milkeessaan waa'ee miidiyaa kanarrattis quba qabdu dirqamni isaa hangami mirgi isaa hangami keessawuu uummata walitti buusuu irratti hojjetamoo yoo walitti bu'iinsa illee ka'e walitti araarsuu irratti hojjetamoo kanarratti mee wanti taajjabde maaltu jira keessawuu miidiyaalee biyya kana keessa jiran tibbana. Gaariidha gaafii hawuu qabdus yaadajoon qaba. Kanatti osoo hin dabarre dura ammoo haala Ruwaandaa tokko kaasuun barbaada. Ruwaandaatti akkuma yaadannutti bara 1994 pirezidaantii Taayitaa Reeroo sun ture xayyaara irratti dha'uun wajjin wal qabatee toora nama 800tu lubbuun isaanii ba'e jechuudha. Huutuu fi Tuutsii jaaniitu jira. Kanaaf yeroo sunitti rakkoo uumamte suniif ka'umsa katee miidiyaadha. Miidiyaaleen gosoota lameen kana sadarkaa sunitti walitti buusanii murruqiin takkaa'oo dhumaatiin dillisuun akka ga'uuf gahee olaanaa gumaachan jechuudha. Miidiyaan elektirooniksii yeroo sunitti. Kanaafuu miidiyaan akkuma himamutti nagee buusuudhaa fi nagee booreessuudhaafis gahee olaanaadha qaba. Biyya teenyattis amma haala suniitu mul'achaa jira. Miidiyaan yoo karaa sirriitiin uummata karaa sirrii irratti bobbaasee sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti misooma guddisuu keessatti qixa sirriitiin yoo gahee mataa isaa ba'e uummata hirmaachisee bu'aan isaa gaariidha. Yoo faallaa kanaatiin deemee ammoo hasossootee miidhaadha qaba. Kanaafuu dhimma miidiyaatii wajjin hoggaa wal qabsiifnee ilaallu naamusa miidiyaatu jira. Amma daawwachaa jirru naamusni miidiyaa cabaati jira. Naamusa miidiyaa qofaa miti cabaa jiru. Wajjin jireenya hawaasaatis cabaa jira. Kanaafuu waa lamaatu waliin cabaa jira. Takka miidiyaan ifiifuu piroofeeshiniif danda'e naamusa if danda'e qaba. Waan takka hoggaa dabarsitu akkaataa itti dabarsituutu qaba. Akkaataa itti naamusa piroofeeshinii miidiyaa sun eeggatee dabarsuu qabda. Kana qofaa miti. Hawaasni kun sabaa fi sablammootaatu jira. Wajjin jireenya hawaasaa seenaan beekamu kan qabatamaan amma jiru tilmaama keessa galchamee gabaafamuudha qaba. Kanaafuu amma wanti daawwachaa jirru miidiyaan elektirooniksiitis ta'e miidiyaan hawaasaa wanti isaan dabarsaa jiran walitti bu'iinsi kun akka hafraawee finfinneerraa rakkoon uumamte tun akka naannoo biraatti babal'attuuf gahee olaanaa gumaachaati jira. Kanaafuu wanti tun iddoo takka irratti daangeffamuudha qabdi. Miidiyaan rakkoo tan furuu irratti gahee mataa isaa taphachuu osoo qabu rakkoo tan babal'isuu irratti gahee mataa isaa taphachuutti jira. Kanaafuu miidiyaan naamusa itiksii miidiyaatii fi wajjin jireenya hawaasaa cabsaniiti jiran jechuun hin danda'a haala amma jiruun. Mee isin tibbana maal qeeqxan haala miidiyaa biyya kanaa? Waan gaarii asirratti anillee waan inni dabalachuu barbaade akkuma jaame miidiyaa murteessaadha. Waalachuutiifuu maal jaa qaama bulchiinsaatirraa qaamni bulchiinsaa kun iddoo sadiitti qoodama jaameeti hanga ammaa yaadama. Akkuma wanniitu qaamni bulchiinsa akka mootummaa tokkotti qaama seera baasu, qaama seera eeguu fi qaama seera raawwachiisuu jira. Amma akka saayinsiin ammayyaa amma akka jiru qaamni kun 4 ta'ee jira. Miidiyaan ifiifuu qaama sadeen kana humna qaamni sadeen kun qabu ol miidiyaan qaba waan jedhamutu jira yeroo ammaatti. Miidiyaan amma akka qaama 4ffaatti dabalamee jira. Qaamni murteessaan biyyattii tokko itti hoogganamtu qaama sadeen san dabalataan qaamni miidiyaa akka qaama tokkotti qaama 4ffaatti dabalamee jira. Kana oguu jennu amma muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy dhiyootan oguu dubbatu waggaa ji'a 5 kana keessatti wanni hundi walabummaa miidiyaa hoggaanii fi wanni ta'u gara weebsaayitii 200 oliitti banamee ji'a 2 dabre kana keessatti ji'a 5 kana keessatti weebsaayitii 200 ol
Amma websaayitiin kun hundinuu kan baname maal dabarsu jira walabummaadha jaame wanni jaame sirna dimookiraasiitti jaame wanni hundi gadhiifamee jira garuu isaan maal irratti dalagaa jiran jennee yoo laalle waan nama gaddisiisuu jira akkuma reef obboleessa biyya kaase miidiyaan amma simannaadhaaf dheengadda finfinnee namni dhaqee gara nama 40 fi oliitti namni dhume nama dadhabee qoonqoo wanni jee ispaaltiirra nama rafu bakka rafutti nama mataarraa muraa wanni godhaa turan hin gabaafamne miidiyaa wanni san ammoo nama muraasa iyyaalli wanni jee miidiyaan baay'ee fuudhee habarsaa ture miidiyaaleen keenya garuu saniifuu ummanni immoo gocha san mootummaa irratti warra hiriira bee dabarsaa turan warra gocha san raawwate irra naannoo burraayyuu fi wanni sanitti ummata hiriira bee dabarsaan ture miidiyaaleen OBN malee saniifuu miidiyaan waan sirrii takka gartee hawaasaaf dabarsuu qaba miidiyaa murteessaa waan ta'eef tajettuun qaba san qofaami hawaasni keenya miidiyaa hordofu elektirooniksii haa ta'u miidiyaalee gartee feesbuukii fi adda addaa hordofnu kana arrabar namoota adda addaa namoota jijjiirama kana mormaniitiitu maqaa nadhii gammadaa elemoo qilxuu maal maqaa sabboontoota baafatanii waan adda addaa barreessaa jiran namni keenya maqaa qofa laaltee waan kana jala deemtee kaatee miira keessa galtee dogongora daleedee jechuudha. Even Facebook irratti namni nuti hordofuu qabnu nama akkamii namni kun baakgiraawundii isaa hordofneeti onni jechuu qabna malee nama barreessee gadhiise tokko jala kaanee hawaasni miira keessa gallee dogongora akka inni jenne hawaasni keenyallee kanarraa beekuu qaba. Kana irra qaamni asiin moohame akkuma reefu jaametti biyya alaatti doolaara gara miliyoona 300 moo miliyoona 30 ramadaniiti miidiyaa qofa irratti aktiivistoota adda addaa alatti immoo ni godhanii jiran namoota as keessaa duraanis biyya ta'anii isaaniif wanni jechaa turan amma ala baasanii sadarkaa alaatti miidiyaa adda addaa gartee wanni godhanii bajeta ramadanii fi bobbaasanii jiran maqaa adda addaatiin jechuudha. Saniifuu usneetuma gartee waan poostite yookaan waan maxxanfame hunda fuunee yoo kannoonni taasisu taate nama dogongorsiisuu waan maluuf hawaasni keenyaas of eeggannoodhaan miidiyaa itti amanu qofa hordofuu danda'u qaba. Malee miidiyaan irra dimookiraasiidha jaame sadarkaan nuti irra jirruu fi sadarkaan gartee wanniidhaan namni odoonii fi addaan baafatin baay'ee waan nama dogongorsiisu haala hamaa waan jiruuf akkuma ENN hangam takka hawaasa akkam godhaa akka ture ni beekna yeroo dabre keessatti arrallee immoo wantoota warra akkasitti dalagaa jiranii jira. Qaanaa jennu miidiyaaleen adda addaa waan hin jirre warra wanni godhaa jiran. Saniifuu hawaasni keenya miidiyaa hordofuu irratti miidiyaa itti amanu wartee miidiyaalee sirriidhaa hordofuu danda'uu qabna. Mootummaanis kana dimookiraasiidha jaamee gadhiifamuu wanni hin ta'in maaliif hawaasni keenya sadarkaa hubannoo hawaasaatti wajjin deemuun dirqama ta'a. Miidiyaa murteessaadha akkuma jaametti biyya takka guddisuufis amma biyyoonni akka Kooriyaa biyyoonni adda addaa kun biyyoonni yeroo gabaabduu keessa guddatan kun miidiyaa fayyadamaniiti. Guddina ariifachiisaa yeroo gabaabduu keessatti Kooriyaan dheengadda qamadii Itoophiyaan gargaaraa turte. Kooriyaan arra jijjiirama kanaa kana fiduu kan dandeenye seenaa irratti wanni isaanii wanni ta'e barraa'ee jira. Miidiyaadha inni guddaan isaan itti fayyadaman hawaasa jijjiiranii. HIV biyya tana keessa sadarkaa akkam ture yeroo gabaabduutti miidiyaan halkanii guyyaa irratti dalagee hangam takka to'atamuu danda'e. Saniifuu miidiyaan badiifis tolaafis murteessaa waan ta'eef mootummaanis dimookiraasiidha jee guututti wanni ta'uu qabu hawaasni keenyaas dammaquu qaba kanarratti miidiyaa hunda usee waan inni dabarsu hordofnee miira keessa gallee dogongora keessa akkan seenne keessattuu ijoolleen teenya ijoolleen amma lafaa dhuftu kanaaf sirritti waan kana hubachuu danda'u qabanii waan jettu qaba. Gara gaafii keenya maalitti achi darbuudhaan dura mee bahar asirratti bahan waan natti taajjabde yoo jiraate fi silaa miidiyaan maal godhuu qaba jetta? Miidiyaan keessattuu dhimma dhiyeenya kana biyyattii ta'e biyya teenya keessatti wal qabatee miidiyaan olola hin taane irratti qabobbee jiru. Miidiyaa jennu miidiyaa elektirooniksiitii fi miidiyaan hawaasaatis jechuudha. Akkuma jaamaa ture miidiyaan rakkoo takka babal'isuufis ta'ee nageenya buusuudhaafis gahee guddaa qaba. Reefuun tana fakkeenya tokko ka'ee jira. Anillee fakkeenya biraa tokko irratti dabaluu barbaada. Keessattuu waggoottan dabran kana keessa biyya Siiriyaadhaa rakkoo akkam keessa akka turte addunyaan ni beekti. Wanta kana wanni gahee guddaa qabu walitti bu'iinsa kana keessatti miidiyaadha. Jirri yeroo san miidiyaadhaan awwajan jihada jedhanii miidiyaadhaan awwajan har'a eessa jiranii uummanni eessa jiraa
jennee ilaallu isaan san ofii bahaniiti biyya Turkii keessa bashannanaa jiran warri miidiyaa irraa awwaje arree eenyutu achi dhumuu jiru inni hawaasa nagaati daa'imman dubartoota harka qalleeyyiidha. Kana gulaallu miidhaan miidiyaa hangam takka waa balleessuu irratti paawarii akka qabu humna akka qabu laaluudhaaf miidiyaan keessattuu amma ajandaa ammaa kana halkanii guyyaa dalagaa godhatee rakkoo xiqqashoo takka guddisee miidiyaan biyya teenyaa maqaadhaan kaasuu ni danda'ama. Miidiyaan itiksiidhaan ala seera silaa ittiin naamusa silaa miidiyaa tokkorraa barbaadamuun ala achi bahee saboota kana gidduutti jibba uumuudhaaf walitti bu'iinsa uumame kana sadarkaa olitti ceessuudhaaf miidiyaan hojjechaa jiran ni jiran. Akka miidiyaa hawaasaatti gulaallu akkuma reefuun tun ajaa'iban miidiyaan hawaasaa arra namni tokko akkaawuntii meeqaan tan banatee socho'u jira. Akkaawuntii hedduu banatee feesbuuka maqaa namoota adda addaatiin piroofaayila footoo isaanii jijjiiranii namni tokko akkaawuntii baay'ee banateeti olola kana hafarsu jiru. Biyya keessaas ta'anii biyya alaatis ta'anii jechuudha. Namoonni keenya amma ifin amma dhiyeenya kana yoo ilaaltanii jiraatan feesbuukota adda addaati irratti fakkiilee suuraalee iddoo biraatti biyyoota Afrikaa biraa keessatti ammaan dura waggoottan dheeraa dura raawwatamaa ture akka waan amma Itoophiyaa keessatti raawwachuu jirutti maxxansuudhaatu argamu jira. Miidhaalee suukanneessaa iddoo biraatti raawwatan akka waan amma raawwachuu jiraniitti. Dargaggoonni keenya keessattuu qeerroon keenya hedduminaan feesbuukiin fayyadamu. Waan isaan godhuu qaban eenyuutu odeeffannoo sirrii maxxansaa kan adda baafachuu danda'u qaba namni. Eenyurraa odeeffannoo sirrii argachuu danda'a. Aktivistoonni keenya beekamoon akka Jawaar Mohaammed fa'aa ni jiran. Akka wanti maqaa isaa qofaan baname lakkoo inni fixuu hin dandeenyu. Kun hundi maquma Jawaar juu qofa yoo laalte akka waan inni maxxansu Jawaar ijjeesiin jaa namni yoo kana jala deeme jechuudha. Jawaar inni sirriidha akka wanti sirrii san kami akka fakkeenyaa kan hin kaasu barbaadu. Kanaaf namni keenya waan inni godhuu qabu ani akkaawuntii yookaan feesbuukni odeeffannoo sirriirraa argamu isa kami hajuu adda baasee keessattuu dargaggoonni keenya adda baasee hordofuun barbaachisaadha. Kana nuti hawaasa garuu warri maxxansu kun of booda deebi'ee maal akka uumaa jiru odoo naamusa yoo akka miidiyaa elektirooniksanitti illee naamusni feesbuuk irratti illee naamusa ni qaba dambiin ittiin bulmaata isaanii jirti. Namni tokko tokkoonsaa ibiddi arraan tana qabsiisu jiru kun ibidda kanarratti baanziila naqu jira. Ibiddi kun deemee ana nyaataa beekee odoo hawaasa dhufaa jiru kana waan bareedduu barsiise tokkummaa uummataa barsiise jaalala uummata Itoophiyaa kun qabu barsiise walammachuu uummanni kun qabu barsiisne arra feesbuuk illee paawarii guddaa qaba. Miidiyaan biyya keessatti illee paawarii guddaa qaba. Ani kanaaf miidiyaan elektirooniksii miidiyaan hawaasaa naamusa isaati irratti osoo diiphee naamusaan diiphee jaalala odoo labse tokkummaa uummata kanaa arraan tana cimee jiru kana irratti osoo hojjete arra injifannoo argame kana daran babal'isuuf illee gahee guddaa waan qabuuf miidiyaan tokko odoo dhaabbatee ilaale hajuu irratti dabaluu barbaada.